guyyaan gootonni kan kabajamu guyyaa ebela 15dha. Gootonni Oromoo fi hawwan akkasumas immoo guyyaa har'aatti kan guyyaa bakka tokkotti wareegamanidha. Immoo kaalandarii adda bilisummaa Oromoodhaan guyyaa kabajuudhaa fi hawaasaa magaalaa Torontoo walitti qabamnee jirra. Injifannoon immoo deebiin xumuree jirra. Kanaafuu jaallee kiyyaa immoo Indiyaa Ibrahim Asirti isheen immoo waan hafee isheetu himataa jechuudha. Addee Indiyaa asna jalaa bareetii kottu qabsoon itti fufa. Amma gammummaatti bilisummaa Oromiyaatti amma argamutti qabsoon dura Oromiyaan ni bilisoomti gammummataan ni kufa. Injifannoo uummata Oromoo. Wayin si gaafadha. Biyya Oromoodhaa tana bilisoomsuuf maaltu si feesisaa maaliif gartee wanni taata? Biyya Oromiyaa kana feesisuu bilisoomsuu jalqabaa uummata bilisoomuu qabu. Dachiisoo hin ta'in uummanni bilisoomuu qabu. Uummanni bilisoomee jechuun immoo biyya bilisoomee jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya hawaasaa keenya dargaggoota hawwan shamarran ijaaruu qabna barsiisuu qabna. Wanti kun immoo waan tokko ijaaruu fi yeroo dheeraa fudhataa waan ta'eef obsaa murannoodhaanis waabbiin kutatiin ufaatii diinaa barbaacha ijaarsa uummata keenyaa immoo kaleeffachaa gara fuulduraa deemuu nu barbaachisa jechuudha. Okay. Duuba re'aati gaama bar muka Oromiyaatiif iyyaannee biyya Oromiyaatiif iyyaannee nama bilisoomsinaa jette. Namni sun maalirra jira ta'uu biyyeen sun kayaatu taate. Biyyeen sun jechuun namni jechuun sammuu isaa akka inni gabroome amanuu qabu. Rakkoon uummatni Oromoo keessattuu baay'een isaanii gabrummaa jala jiraachuu isaanii amanachuu diduudhaan mootummaa gabrummaa wajjin wal fakkaatanii wanta isaan jedhan sana amiin jedhanii fudhatanii wajjin jiraachaa jiru. Wanti kun immoo waan isaan godhan suni fafa isaaniitti fidaa jira, gaagaamaa isaaniitti fidaa jira, biyya isaanii irratti ari'amaa jiru, ajjeefamaa jiru, saamamaa jiru. Kana hambisuudhaa fi uummanni kun jara kana alagaa akka ta'anii diina akka ta'anii barsiisuu qabna jechuudha. Kun immoo gahee keenyaati. Akka qabsoo bilisummaa Oromootti qabsaa'aa tokkotti gahee keenyaati. Gahee kana immoo raawwachuudhaa fi taafii dabballootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo warra dirqama kana fudhatanii bobba'anis ta'e akkasumas deeggartoonni miseensonni hojii kana irratti bobba'uu qabu siin jedha. Okay, dhaamsi ati gartee waboodha fi hayyu duree adda bilisummaa Oromootii fi qeeroo